keessaa ka'e yeroon deebisu baay'een isaa deebi'ee jira. Barsiisotaaf leenjiin yeroo yerootti kennamuu qabaa kan jedhudha. Sirriidha nuti leenjiin nuti barsiisotaaf kennine yeroo tokko qofadha. Kun immoo akka hanqinaatti kan laalamu gara fuulduraatti yoo xiqqaate akkuma achi ka'e ji'a sadii leenjiin kennamuu qaba. Sana immoo hanqina keenya isa darbe fooyyeffannee gara isa dhufuuf immoo ni hojjennan jedha. Inni kan biraan naamusa barattoota mana barumsaa keessatti kan jedhudha. Akkuma beekamu barattoonni barana nuti simanne manneen barnoota garaagaraa irraa warreen dhufanidha. Kun immoo naamusni isaanii akkuma baay'ina isaanii garaagaraa nullee yeroo jalqabaatiif baay'ee nu rakkisaa ture. Kana sirreessuuf immoo barsiisonni keenya hojjettoonni hundumtuu waardiyyaa irraa kaasee baay'ee dhamaatii guddaa keessa kan ture. Kana immoo yeroo ammaa kanatti sirraa'ee kan inni jiru kun akka kanatti akka hubatamu barbaada. Kan biraa waa'ee mana kitaabaa maal yaaddu kan jedhu gaaffiin ka'ee jira. Sanaaf nutillee kallattii gara fuulduraattidha kan nuti qabannee jirru. Wantoota mana kitaabaatiif nu barbaachisan kitaabolee adda addaa wantoota garaagaraa gaafanneetu kan jirru. Manni barumsaa kun immoo barana jalqabe waan ta'eef al tokkoon wantoota barbaachisan guutachuu irratti hanqina qabaachuu danda'a. Kan immoo isa dhufuutti ni fooyyessinaa jenna. Inni kan biraan waa'ee mana nyaataatiin wal qabatee kan jiru. Manni nyaataa nuti jalqabatti nyaachisaa turre xiqqoodha. Amma sana furuuf immoo mana dabalataa ijaarree garsanattidha kan isaan mana barattoonni deemanii nyaachisaa jirru. Humna namaatiin wal qabatee kan jedhu immoo baay'ina barattoota nuti qabnuu fi humni namaa nuti qabnu baranaaf wal madaalaadha. Haaluma kanaan kan itti fufnu isa dhufuuf immoo baay'ina barattoota ni dabala yoo ta'e sanumaan wal qabsiisnee kan fooyyessinu ta'a. Inni kan biraa qisaasa'ina wayitii barnootaa kan jedhu namni barsiisaan namadha waan ta'eef rakkachuu danda'a. Sanaan immoo guyyaa tokko tokko eeyyamaan hojiirraa hafuu danda'a. Yeroo sanatti immoo qisaasa'inni wayitii barnootaa hin uumamu. Sababni isaa anis bakka itti galee daree barsiisaa jiru jira. Isaanis immoo guyyaa deebi'anitti barnoota sana bakki isaan itti buusan jira. Karoora waggaa keenya akkaataa seemistera tokkoffaa irratti qabannee jirruun harcaatii tokko malee kan raawwanne ta'uu isaati. Kan biraa kan ka'e haftee barattoota gabaasa keessatti dhiyaanne kan jedhudha. Sirriidha sana hin dhiyeessine. Hafteen barattootaa nuti qabnu yookaan harcaatiin nuti qabnu barattoota 10 dhiira 4 fi dhalaa 6dha. Suni minimumni waan ta'eef amma kanarra deemee sin beeksisu ta'a. Kan biraan dhumarratti wanti ani jechuu barbaadu baruu barsiisuu kana kan galmaan ga'u nu qofa miti. Maaliif barsiisaan mana barumsaatti ni barsiisa. Erga mana barnootaatii bahee immoo sa'aatii caalaa barattoonni kun eessa turu kan jedhu maatii biradha. Fakkeenyaaf barataan tokko hojii manaa fudhatee gala akkuma sanatti deebisee gala yoo ta'e barataan sanarratti jijjiiramni dhufuu danda'u waan ta'eef maatii ammayyuu kanan irra deebi'ee jedhu sirriitti daa'imman keessan hordofuu qabdu jedha. Kan biraa barattoonni mana barumsaa irra deddeebi'anii hafuun kunillee ni mul'ata. Kana maatiin kana fooyyessuu qaba. Guyyaa tokko miti wayitiin tokko jala darbee barataan sun ammam duubatti akka deebi'u ifadha waan ta'eef kana maatiin sirriitti hojjechuu qaba. Sirriitti deeggaruu qabdu jedha. Dhumarratti kan hin jedhu barsiisota keenya na laallata iddoon kun na laallata otoo hin jedhin ciminaan hojjechuudhaan dandeettii qaban beekumsa qaban otoo hin qusatiin dadhabbii guddaadhaan jijjiiramni kan dhufu yoo namni hojjetedha yoo cimee hojjetedha waan ta'eef jijjiirama kana kan fide barsiisota keenyadha. Ammas kanan jedhu isaaniif yoo isinitti baay'achuu baate haamilee tenaa kennitanii jedhamu. Barumsuma jechuun barreessuu fi dubbisuudha akkasitti hiikaa. Nuun xiqqoo waan miisdigoon akka koomaniitiitti miisdigoon jedhee kan yaadu hin dubbisaa hin barreessaa barateera waan jedhu fakkaataa. Hiikaa barumsaa isa jedhu hin eegsisaa inni kun. Barumsa jechuun jijjiirama amalaa fiduu jechuudha. Isa kana hubannee
ijoollee keenya irratti hojjechaa jirra. Ofirratti hojjechaa jirra. That is the basic question. Achi eegala waan ta'eef. Lammaffaan ani mana barumsaa oolmaa kan caffee manneetii barnootaa hedduun across the country jiru beekamaadha. Waan adda nu godhu garuu, mootoon adda nu godhu garuu, karakteriin adda nu godhu garuu, amalli adda godhuu qabu garuu sammuu ijoollee irratti hojjechuudha. Barreessuuf, dubbisuun, caafuun akka jirutti ta'ee waan isa kaan irraa adda gochuu qabu, waan rakkoon amma biyya keessa jirtu kan akkamitti fura kan jechuu dandeenyu, inumaa somna miti hedduu teenyuttis isa haasofnu sana gara gochaatti finnee jijjiirama ilaalchaa, jijjiirama sammuu isa jedhu irratti ijoolleen mul'ata isaanii keessatti guddisuu danda'uu qabna. Ijoolleen maal yaadu, maal gochuu qabu, eessa ga'uu qabu bor ka jedhu kana hin godhiin dhiisi. Gara caaluu dhiisinuma miti mana keessattis dhiisi. Hin godhiin, hin raawwatiin, hin hojjetiin. Hin hojjetinuma guddanne miti kana dhiisi isin jennee dhiisi. Dhiisinuma guddanne waan ta'eef nus dhiisinuma finne akkasii godhiin, akkasii raawwatiin. Amma hunduu barsiisa mataaneedha miti barsiisota hundu barsiisa waan ta'eef hundi keenya waan barsiisa ta'an nutti fakkaata duri. Hundumtuu akkuma diploomaa baratanii achumatti barsiisuu miti achumatti waggaa tokko baratanii achumatti yaadama. Ijoolleen har'a nu bira jiran garuu fageessanii akka isaan yaadan environmentii keessa jiranirraa haala keessa jiranirraa darbuun baay'ee barbaachisaadha. Faaktoroonni adda addaa jiru. Barsiisaan ga'ee ofiisaa sirriitti akka ba'atu beekamaadha. Yeroo tokko qorannoo tokko mana barumsaa kadhaa meeqaan kutaa 9 hanga 10tti dhaabame piroojeektii keessa jira. Kadhaa meeqaan dhaabamee fiiziksii tokko 9 hanga 10 kan qabu sana dareetti 98 qaba. Maatirikii FFD. What does it mean? Kun qoratamuu qaba. Waan qaamni waa balleessa jira jechuudha achi gidduu. Waan tokko maatii firaastiraakcharii haa ta'uu qoramsa biyyoolessaatiin qophaa'uu fi barsiisaan dareetti barsiisu haa ta'uu isaan kitaabarraa itti himu haa ta'uu yookaan teekinooloojii naannoo sana jiru haa ta'uu rakkoo wayii jira jechuudha. Har'as akkamitti akka oomishaa jiru. Maatiin ga'ee guddaa qaba. Kominikeeshiniin jira. Miti kominikeeshin kan maatii fi barsiisonni manni barumsaa ittiin walii galan jira wal dubbisu. Moodoo kominikeeshiniidha sun. Daqiiqa 5 laaltanii beektu per day guyyaa guyyaatti daqiiqa 5 namni kennee ilaale jira. Isti maal jedhan barsiisonni koo har'a maal jedhani. Namni guyyaatti daqiiqa 5 isa sa'aatii 2-3 ol dhiibna. Daqiiqa 5 namni kennee ilaale jira. Anaaf hin deebisina. Daqiiqa 5 maal jedhani barsiisonni maal irratti barreessani oolmaan mucaa sanaa maal ture kan jedhu daqiiqa 5 yoo xiqqaate jechuudha. Hojii manaa hojjechuu kan jirutti ta'ee kominikeeshinii ilaalu daqiiqa 5 numa ga'a. Daqiiqa 5 laallee beennaa. Kanaafuu koreen maatii barattootaa dhiibbaa isa guddaadha. Piir piriijeriin jira mitiiree hiriyummaan barattoonni sun wal wajjin oolan dhiibbaa gaarii qabu. Mana barumsaa irraa galanii eenyufa wajjin oolu. Inni dhiibbaa adda bahuu qaba. Lammaffaan poolisiin jiru, waajjirri barnootaa jira. Inni baay'ee murteessaadha. Gumii barattoota adda addaa dhaabuudhaan akka aadaa kan afaanii kana inni guddaan murteessaadha. Ammayyuu barreeffamoonni waajjiraalee Oromiyaa adda addaa keessaa barreeffamanii afaan Oromootiin ba'an asuma afaan hojii afaan Oromoo kan ta'e keessatti barreeffamni qubeessaa dheeraa yookaan gabaabaadha. Isa dheeratu gabaabbate hin jenna miti hin jettanii isin hin jenna miti. Inni sun asitti caffee keessaa kaasee akka hafuu danda'u qabutti ijoolleen keessan afaan Oromoo qubeessaa eeganii maqaa isaaniirraa kaasanii jira waan ta'eef jechuudha. Maqaa isaaniirraa kaasanii barreeffachuu danda'uu isaanii shorgochuun dirqama. Allee seenaan nu gaafata waan ta'eef. Kun caffeedhaanis adda ta'uu qaba waan ta'eef. Afaan iddoo jiran kana keessatti, naannoo jiran kana keessatti baay'ee irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Dhuguma kuni faaktoroonni kun caffeen qaala'insi jireenyaa ka'eeraa qaala'insi jireenyaatti fuga we don't know harka keenya keessa jiru waan ta'eef. Garuu caffee manneetiin barnootaa
PLCdhaa fi akkaataa adda addaatti hundeeffameen irraa kan adda godhu qajeelfamni yookaan haadhi isaa hundeessaa labsii hojii waldaa hojii gamtaa biyya kanaa keessatti tokkoon tajaajila gatii gadi aanaa ta'een hawaasa tajaajiluun dirqama gurmaa'insa waldaa hojii gamtaa across the world iyyuu malee warra fudhatame waan ta'eef pirinsipilii ofiisaa waan qabuuf isa kanaaf qaala'insi jireenyaa wajjin akkamitti maachi kan goora kan jedhu fala addaa barbaada. Gatii addaa warra kaanii oliitti marjinii addaa dabalama kan jedhu pirinsipilii waldaa hojii gamtaa keessas hin jiru. Garuu akkamitti furamanni kuni tokko qaamni dimaandii lafa dhiyeessuu dhaga. Miti warri lafa bulchan lafa dhiyeessuun egaa waanuma jiru gaa uummata hawaasa keessusidha waan ta'eef inni kun immoo maatiin enforcementii gochuu qaba. Hirmaannaa maatii isa kana keessa baay'ee barbaachisaadha. Koreen gamtaa barattoota as keessatti hirmaachuun baay'ee barbaachisaadha. Yaada jedhudha. Maatariii adda addaa irrattis jabaannee hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Nama 100 fi namni 10 yeroo ta'e erga ta'e nama 300 yoo ta'e nama argaa gaammayyuu namni tokko nama 2 qabaate namni tokko ijoollee 2 qofaa barsiifata ta'u nama 50 argama. Inni kun gaaffii guddaadha isa dhugaatii kanarratti too sirreeffanne baay'ee gaariidha. Karaa barsiisaa qofaa dhufa taanaanis hin dhufu. Karaa maatii barsiisota bichaas hin dhufu. Karaa barataa bichaas hin dhufu. Karaa koree gamtaa maatii bichaas hin dhufu. Karaa waajjira barnootaa qofaas hin dhufu. Isaan kun stakeholderoonni kun wajjin ta'anii yoo hojjetan qofaa dhufa waan ta'eef garuu ijoolleen as keessatti oomishaman 1 4 5 barsiifamee gara kan biraatti ijoollee amma kana kwaalitii qabuun guddifamee kutaa 7 8 9 kan biraatti kennama kan jedhu mul'anni akkasii jiru baay'ee. Ijoollee kana guddatanii hamma iddoo hojii tokko jijjiirama tokko gara biyyaatti fiduu danda'aniitti kutaa itti dabalaa deemamaa guddisaa deemuun dirqama keenya dirqama hunda keenyaati yaada jedhuun qabaa galatoomaa fayyaa ta'a. Hanqina hin qabnu hin jedhamu. Hanqina ol qabaachuu irree baate hanqina hin qabu hin jedhamu namni hojjetu. Maaliif jennaan inni hojjechiisuu fi inni hojjetu qixaamatu ijjisaa. Inni hojjechiisu ijjisaa waan hunda laala. Inni hojjetu immoo hojii isaa qofa laala malee namicha hojjetu laalu waan ta'eef namichi na laalu namichi na hojjechiisu kan dhaabbatee na laalu kana narratti argamu jedhee hojii biraan hojjetu hojiidhuma namichi sun laaluu danda'u ija isaa jalaa waan dhokachuu danda'u qofa hojjeteeti itti babbareechaa jechaadha. Waan sirrachuu qabu kan dhufutti maal goona kan keejii kophaatti sadarkaa tokkoffaa kophaatti hanqanis kophaatti goona haala mijataa oo argannetti. Nuyi amma garuu haala kanaan wanni guddaan sammuun ijoollee keessanii akkamii barumsi ijoollee keessanii baruuf barnoonni ijoollee keessanii akkamii qulqullinni barnoota fudhannaa isaanii akkamii inni yoo rakkoo qabaate inni rakkoo teeknikaati waan ta'eef ariitiidhaan dabnee sirreessina isa san irratti ilaalla. Maallaqaa wal qabatee nuti maallaqni nuwaa fayyadu bu'aa nuu fiduus baate waggaa tokko waggaa lama itti dadhabamee ijoollee dura dhaloota irratti hojjenna. Waa'ee maallaqaa isinumti matuma keessaniin maallaqni xixiqqaadhaa qaala'insi jireenyaa ol deemee jira dabalamuu qabaa gaafa jettanitti isin eegna. Isin biraa akka dhufu barbaanna. Nu biraa ol ta'e maatirraa akka dhufu eegna. Yeroo baay'ee keessaa gadi eegama miti amma immoo alaa olaa eeguu jennee jirra. Haa dabalini koree qabdu gamtaan isaanis maanejimentiinis baasii maalii ilaalanii koree wajjin haasoftu. Shakkiin qabaa jedhan abbaan keenya shakkiin qabaa akka amma qabiyyee qabame kanaan itti fufaa taanan gaariidha. Garuu lafti jira. Manni barumsaa kun hammam itti fufsiisa? Iddoon amma jirtan kun egereedhaaf akkam
bara dhufuttisoo namoonni shakkii keessa jira haala amma jiru kanaatiin an dhufutti wanni mijatee jira an jedhuun egaa propozaala hojjenne lafa propoosdi godhee jirra bakka duwwaa jiru eerree jirra yeroo qofaa miti waan nurraa eegamu hundaa hojjannee bulchiinsa magaalaatittis bulchiinsa magaalaa Ambootittis akkasumas immoo godinattis galchinee jirra isa hordoffiirra jiru gubbaarraayis asiis kooreen hordofaa jiru dachuudhaanis hordofaa jiru waan ta'eef hundi keessanuu kooreen hordofaa jira anis gubbaadhaa hordofaa jira kara keessootinis dafanii akka murtoon nuu laatamu murtoorra akka geenyu abdii guddaa qaba. Maaltu akka nuuf murtaa'u nuuf goosisa? Yaalii yaalannee jirra. Waajjirri barnootaa waan guuttattanii miti garuu waan isinaa gargaaran nu isin duraan dhaabbannu hoo dandeessan guuttachuu baannan ani isin kenne beekamtiidha beekamtii keessanuu beekamtiidhuma isinirraa fudhannaa wanni biraa hin jiru. Garuu musaalfachiisinaa jabaadha. Mee isin laallaa jedhanii nuu kennan malee nutti amananii nuu kennan jalqaba nuu kennan. Ansume. Mee laalaa jedhanii. Kooreenis maanajarri kiyyaas dhufeenna akkana jedhan moodarni goonaa jedhu. Koompitara 18tu galee jira dhiiroo. Oolmaa daa'immanii irratti koompitara 18 jira. 18 keessaa 12 tokko fakkiinaal ta'ee hojjeta. Barattoonni ittiin barachaa kan jiran akkasii. 12 barachaa jiru. Oolmaa daa'immanii koompitara jalqabsiisu jecha moodarni godhu. Caalmaa itti fufnaa eeyyee. Oo maal mijate? Oo haalli nu mijate. Haala eenyu mijeesse? Haala nu mijeesse abbootii gadaa bibilchaatoo qabna. Tumsi isaanii calqabarraa kaasee waldaa dargaggoota caffeetirra mana barumsaa caffeerra kaleessa dhumame. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii gala luka tokko miseensa godhateet luka tokko isaa abbootii gadaa godhateeti magaalaa kana keessatti gadi dhaabbate jechaadha. Ijoollee keenya isin caala nutuu irratti hojjechuudhaaf fiigaa jira. Sababni isaa manni barumsaa keenya dorgomaa akka ta'uuf barattoota keenya irratti hojjenna. Barattoota keenya irratti hojjechuudhaaf eenyu irratti hojjechuu qabna? Barsiisota irratti hojjechuu qabna. Barattoota irratti akka hojjechaa jiran barsiisota keenya mirkaneeffannee jirra, qulqulleeffannee jirra, hin dandeenya kan jedhu san ofitti amantummaa karaa hundaanuu nuu kennamee jirra, argannee jirra. Amma immoo caalmaa isaa barattoota irratti akka hojjetaniif nu immoo eenyu irratti hojjechuu qabna? Barsiisota irratti hojjechuu qabna. Jireenya barsiisota irratti hojjechuu qabna. Haala jiruuf jireenya isaa irratti hojjechuu qabna. Hoosanaa milee guutuudhaan deema. Lafti yoo argame dafnee ijaarra. Ammaaf garuu kanuma arganne irrattuu hin ijaarra. Eegumsaaf dabalataatiif isuma arganne kan markaa qabnu kan dakaat irratti daandii awwaaroota irraa kan qabnu irratti hin ijaarra. Yeroo dhiyootti keessatti ijaarsatti hin galle. Raawwachaa jirra. Duraanuu ijaaramee kan jiru hin jira. Isa san kaasne bifa haaraadhaan akka mana barumsaatitti keenyumatti akka nuuf mijatuutitti mijeessinee ni ijaarra yeroodhaaf. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa dhaloota irratti hojjechuu isaa kan beektu magaalaa Finfinnee keessatti afaan Oromiffaa barachuun rakkisaa ture. Yeroo ammaa kan jirutti afaan Oromiffaatiin manneen barnootaa banaman keessa mana barumsaa burqaa Waayyoo jedhamu miiliyoona 3,800 baasnee taa'umsaa fi mooraa isaanii guutuu kan hojjennu. Keenyaa wanti manni barumsaas seenaa deebisaa jira. Oromummaadha deebisaa jira. Soo waldaan keenyas immoo akka waldaa keenyatti hiree mataa keenyaa bahuudhaaf gahee bahuu qabna moo qabna? Kontirootu godhama jechaadha. Keenyaa mootii kan hormaatuun bareechina. Asii garuu lafti calqabame, proposaalii calqabame, gaafiin gaafanne akka raawwiin raawwatamuuf kooreen as jiru abbootiin gadaa magaalli Amboo natti tolan abbootii gadaa hin kabaju bulchisuun hin kabaju. Hin dhagahu. Maallaqa irratti nuti keenya xiyyeeffannaan nuyi gochuu qabnu akkuma barsiisaa Tasfaayeen sila jedhe xiyyeeffannaan nuti irratti caalmatti goonu oomisha dhaloota irratti. Dhaloota oomishuu irratti xiyyeeffanna. Dhaloota oomishuu qaroomsa irratti qaroomuu qabna. Kana irratti hojjenna. Kanaaf jabaannee cimnee deemuu qabna. Oo wal gargaar mana barumsaa cimaa dhaabnee
isinumtuu walumaan taane achittis asittis akka dhaabbatu gochuu hin dandeenya. Shakkiin tokko isin keessa hin galin. Hin babal'isna malee hin dhiphisnu. Hin babal'isna malee hin dhiphisnu abbaa gadaa. Shakkinaa. Maaliif jennaan qaamni sirriidhuma hin gadhisnu. Garuu mee irreen nama tokko irreen kara tokko qofti gatii hin qabdu. Humna hin qabdu. Qeerramsaa mataa turreedhaa qabuu hin dandeenyu. Nama tokko hin taanan hin dandeenyu. Hoo maal goone malee hoo harka wal qabanne yaada walii galle hoo keessa qabanne isaan cimsine jabaanne irree walii taane malee hin dandeenyu kophaa keenya. Kanaafuu isinis qabanne wal qabanne waliin taane deddeemna malee mukni tokkichi naara malee hin boba'aa jiran. Hin boba'aa. Mukni tokko naara malee hin boba'u. Nuti waan gochuu qabnu hin goone. Isin warri as jirtan ofirratti hojjedhaa. Irratti hojjedhaa. Ani bakka hundaa gahuu hin danda'u. Yeroo nu futtan dhufu. Asitti kan nuuftan isin bakka carraa guddaa asan deddeebi'a. Kanaaf jabaannee cimnee deemuu qabna. Qarshii dabaluudhaan wal qabatee barana waan dabaluu hin qabnu. Bara dhufutti garuu ilaalla haaraa wanni wajjin waliin mari'annee akka murteessinu waliin gootu jechaadha. Isinumti asuma warri jirtan wajjin waliin haasoftu. Ana oduu hin ta'in dhiyeessan isinumti waliin mari'adhaa. Kooree wajjin waliin mari'adhaa. Maanijimentii asii wajjin waliin mari'adhaa. Waan rakkoo ta'e irratti aannan dhufa. Waan humna isaaniitii ol ta'e irratti gubbaadhaa jiru. Qaamni olaanoodhaa hin jirra. Baay'isawee caffee miidiyaanis keenya. Miidiyaa hormaati nuti kan yaammannu nuti. Caffee miidiyaa keenya qaba. Miidiyaadhaan deemna nuti. Kanaatiif iyyuu piroomoot kan goonus miidiyaa keenya. Waan ta'eef jabaattanii cimtanii deemuu qabdu. Amma dhumaatitti isin faana isiniif amanamna. Isinis nuuf amanama. Nageenya walii haa eegnu. Ijoollee keenya guddifannu. Ijoollee keenya gorfannu. Jabaadhaa. Galatoomaa. Ulfaadhaa. Waraab bulaalii banaa. Yaadni mana keessaa ka'e yaada sadi irratti waan akka gaaffiitti ka'e yaada deebisuuf barbaadeeni. Inni tokko haala kitaabaa qophii kitaabaa waan jedhu waan hin deebineefan yaada kanaan deebisuu barbaade. Nuyi haaluma jiru qophii kitaabaa mana tuni hanqate hanqina keenya isinittis ifadha waan ta'eef kan ammoo mijeessaa jirra. Kitaaba dhabnee miti. Kitaaba ijoollee kanarraa hafee bakki biraadhaaf baay'ee tajaajilu mijeessaa jirra. Piroopozaala isaa akka waldaattis dhiyeessineerraa fi yeroo dhiyootti kana furuudhaaf akka jirru yaadatti akka nu qabattaniin barbaada. Lafti waan jedhu sodaa waan jedhu obboleessi keenya achiiti waan kaase waa irratti waan xiqqoo dubbachuu barbaade. Sodaan nu qabnu jalqaba gaafa mana barumsaa kana bannu silaa sodaan na ture. Asii barsiisaanis kaasaniiru barataa 20 haa ta'u barataa 50 haa ta'u qulqullina barnootaa irratti qofa xiyyeeffanne malee barataan dhufees haa ta'u barataan hafees haa ta'u mana kiraayii kana fuunee hojii qulqullina qabu hojjenne irra taanaan qulqullina waan qabu hojjette taanaan namni kamiyyuu gara kee ilaala jechuudha. Isa kanaaf kanarratti xiyyeeffannee waan kaaneef sodaa tokkoyyuu hin qabnu waan sin sodaachisus hin qabu. Achi akka isaan kaasanitti haala kaffaltii kanaati hin baqattuu laata hin dhiistuu laata hin nuffituu laata waan jedhu kaffaltii soo ta'e walitti qabaan akka gamtaa koree maatii barattootaa jiru waan ta'eef hin barbaachisa moo hin barbaachisu yoo hin barbaachisa kan jedhu isa kanaa itti fufna moo itti fufnu kan jedhu hin mari'anna siniin mari'anna jechuudha. Kanaaf akkumayyuu asii waltajjii irraa ka'ee gama keessaniitiin falaa deemama. Inni dhumaa wanti jechuu barbaaduu fi otoon hin dubbatiin darbuu hin barbaanne waa'ee naamusaa faana wal qabateeti. Naamusni keessumaa ibsa naamusaa egaa kennuun barbaachisu isinis beektu waan ta'eef asis barsiisaa waan baay'ee kaasaniiru pirezidaantiin keenyas kaasaniiru waan ta'eef naamusti ijoon eessaa ka'a manaa ka'a. Tajaajilli guddin qajeelummaan manaa ka'a wanti kamiyyuu manaa ka'a. Dhugaa dubbachuudhaaf komii qabna nuyi akka barsiisotaatti noormaali ani kilaasii seenee barsiisuudhaaf akka ogeessaatti akka gaggeessaatti waan baay'eedha kan inni hubadhu jechuudha. Barattoonni tarii maatiin barattoota akkanaas keessa jiraachuu dhiisuu dandeessu barsiisaadhaaf saayikoo barsiisaatti amma xuqurreessitti wanti barreessan naamusa barataaf fakkeenya ta'uu kan danda'u mana barumsaa otoo hin taane maatiidha. Kanarratti baay'ee xiyyeeffattanii isinillee of ilaaluu danda'u qabu. Inni kan biraa qajeelfamaa fi adeemsa mana barnoota keenyaa eeguun barbaachisaadha. Kana jechuun naamusa hin qabanii akka fedhanitti kilaasii barataa galuun eeyyamamaa miti. Asii waan pirezidaantiin tokko kaasan jira. Gaafa mana barumsaa fiddan barataa keessanii hankeessan miti bakka abbaa haadha ta'ee maatii barsiisaan achi jiru adabees haa ta'u gorsees haa ta'u kan qajeelchu eenyu jechuudha barsiisaadha jechuudha. Kanaaf isin immoo
waan akkanaa waan nu mudatee fi boru sireesilii beekuu danda'uu qabdu jechuudha. Waan akkanaa namoota ejjennoo fudhanne jirra. Koree gamtaa maatii faana teenyee barsiisota naamusa hin qabne hojjettoota maatii barattootaa naamusa hin qabne barataa naamusa hin qabne irratti illee ejjennoo fudhannee jira jechuudha. Isa kanaaf achitti illee amma maatii faana walitti bu'uutti mucaa kiyya rukutee maal ta'e achi keessa seenee jechuudha. No hin barbaachisu. Rakkoon achi keessatti uumameef itti gaafatamaan eenyu jechuudha. Mana barumsaa sanaaf hojjettoota barsiisota mana barumsaa sana keessa jiran jechuudha. Isa kanaaf yoo rakkoon jiraate barataa tokkorra barataan biraa qaqqabsiiseera yoo ta'e informi gochuu beeksisuu irraan kan hafe achi keessatti darbee barataa nama biraa jecha hin taane jechuun barataa nama biraa irratti tarkaanfii biraa fudhachuu waan badaa waan balaaleffanu ta'uusaa jala sararessinitti himuun barbaada jechuudha. Isa kanaaf ammas maatii barattoota keenya baay'ee sin jaallanna baay'ee sin kabajna dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee amilee kan nuu kennitan jirtu ogummaa keessaniin dhuftanii mana barumsaa sana keessatti kanatoo sirreeffadhaa isiniin jennee kana sirreeffattaniittu itti fufaa jettanii hamilee guddaa kan nuu kennitan ogeeyyiin baay'een as keessa jirtu otoo baay'een isaanii dhufanii dhugaa kan galatoomaa jenneeni waraqaa galatoomaa maatii barattootaa keessaaf qopheessinuuf illee jira jechuudha. Isa kanaaf hundumti keenya fakkeenyummaa kana fudhannee yoo waliin hojjennee irra ta'e wanti milkaa'iniif hin jiru kanuma dubbachuu barbaadeen dubbiin hafee miti baay'ee galatoomaa eebbifamaa. Asiin dhaamsan dhaamuu barbaade waan isin nu gaafattan isa isin nu gaafattan caalaa maqaa koof maqaa barsiisota mana barumsaa caffeetiin waadaa isinii seenuun barbaadani kun maaliin waadaa isinii seenuun barbaadani pirezidaantiin keenya akkuma kaasan waa bal'aa kaasanii kan kana dura goone caalaatti kan kana dura hojjenne caalaatti hojjechuuf asuma waadaa seennee boorirraa qabne isa isin nu eeggattan caalaatti akka hojjennu isiniin jedha. Isinis karaa keessa waan nu gochuu qabdan akka nu gootan isinin gaafadha jirat. Asiin ol qabsiisee dhimma naamusaan ol qabatu, dhimma gadaa duudhaan ol qabatu, daa'imman kana barsiisuuf inni guddaan silachuma akka mana keessaa kaafame nu qofa utuu hin taane isin akka nu gargaartan. Nun barsiisota mana barumsaa caffee keessa jiru barsiisaa quuqama qabu dhugaa yoo dubbachuuf kaane isin nuu kaastaniitu kanaaf barsiisaa quuqama qabu barsiisaa quuqama barnootaa qabu barsiisaa quuqama lammii qabutu jira dhugaa dubbachuu yoo jennee jiru. Kanaaf nun naamusa duudhaa gadaa badde safuu badde iddootti deebisuuf barsiisota kaane waan taaneef adaraa keessan nu gargaaraa isin bira dhaabannaa shakkii tokko walirraa hin qabnu kana dura shakkii hin qabnu ammas shakkii hin qabnu jabaannee hojjennaa walii jinjirra isin jechuuf hin jedhee ulfaadhaa galatoomaa horaa bulaa. Naaf galchaa yaa Waaqa galata yaa Waaqayyo galata kan jennu guyyaa har'aa kana wal geenyee waan yaanne mari'annee marii guutuu goonee of kallee galanni si haa ga'u yaa Waaqa biyyaaf immoo nagaa kennu biyyi keenya nagaa haa ta'u biyyi nagaa haa argatu yaa Waaqa ijoollee ol margitu ijoollee guddattu kana ati guddisi iddoo ga'aan ga'u ga'i ceesisi ce'anii biyya haa bulchan Afrikaa haa bulchan addunyaa haa bulchan. Barsiistuun as keessa jiranis Waaqayyo akkanuma isaanaa beeksisu. Beekanii saba guddatu, saba margu kana akka oomishan isaanaa gargaaru Waaqayyo. Nama immoo akkanuma walgahii kanas gaggeesse, walgahii nagaa gaggeesse qeessaa nagaatti kan galu Waaqnaa taasisu. Waldaan caffee kun haa guddatu. Guddatee kan biyya kana guddisu haa ta'u, kan Afrikaa guddisu haa ta'u, kan addunyaa guddisu haa ta'u. Waaqayyo akkanumatti guddina haa kennu. Gadaan gabbina. Kan jedhame kun hunduu guutuudha. Kan jedhame kun hunduu guutuudha horaa bulaa.